Harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa11 kun qophii Sona Guyyaati. Qophii Sona Guyyaa keenyaa keessatti waan hedduu mari'achuudhaaf as istuudiyoo Oromiyaa11tti argamna. Kaduroo wajjin jirra, turtii gaarii qabaadhaa. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPaan addameen Minisoota Dipaartimentii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Intarnaashinaal Dipaartimentii Fayyaa Raamzii Kaawurii fi Oromiyaa11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 100 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOP damee Minisoota. Kadroo bakka nagaan dhufte. Bakka nagaan dhufte. Mee marii keenyatti haa tarkaanfannuuti waan hedduutu biyya keessatti deemaa jira. Hidhaa fi doorsisnis Oromiyaa keessatti biyyattii guutuutti dabalaati jira. Mee hidhaarraa jalqabnuuti maal harkaa qabda? Akkuma tu dubbatte biyyattii kun waraanii Itoophiyaa kaabaa keessattuu gaggeeffamaa ture. Waraanii kun furachaa yookaan ammoo haga tokkotti biyyattii hafuur baafachaa ammaan tana hafuurii biyyattii taasifamaa jirtu. Marii biyyaalessaa, marii waliigalaa geggeessitee gara nagayaattu tarkaanfattee biyyattii achiin dubattu mootummaaleen akka baane badhaadhinaa fi guddina fidaa jedhe namni hawwaa ture. Garuu mootummaan kunin mootummaa balaa irraa gara balaatti, rakkoo irraa gara rakkootti, gaagaaminsa tokko irraa gara gaagaaminsattu biyya geggeessu malee biyya tasgabbeessaa akka hin jirre argaa jirra. Waraanii Tigraahii naannoo Amaaraatii fi Affarii gadhiisee bahuun araaraa fi balbal banaa jedhee hawaasii addunyaa abdatee mootummaan Abiyyiilleen waraanii isaa gara Tigraahiitti akka hin duullee godhaa yookaan godhe jedhee gilabseen dubattu mootummaan kun wabaratee jira balleessaa isaa irraa jedhamee haga tokkottu abdii nagaatii fi namni horate ture. Waraanii Oromiyaa keessa hin dhaabbatu. Oromiyaa keessattuu qaama badii shanii barbadeessina jedhee waraana mootummaan kun babal'isaa jira. Kanaafuu wanni mootummaa kanaa wal dhaya. Waraana fixee yookaan ammoo waraan kana mootummaan injifannoon goolabee achiin dubattu araara yookaan marii biyyaalessaa geggeessee hidhamtoota siyaasaa hiikee mootummaan boqonnaa wal dhagaa'u, wal danda'u, wal mari'achuu namni adda addummaa yaadaa qabu hidhamuu ni hafaa jedhamee eegamee odeeffamee ture. Jawaarii gadhiisisaa rabbi warra achiin waa godhu goota rabbi manidhaatii habaasu baqqala rabbi manidhaatii habaasu abdii raggaasaa manidhaatii habaasu jedhee namni abdatee gammadeegii haasawuu jalqabeen dubatti. Wanni mootummaa kana namni gari ijuma shakkiitiin ilaala lakkii fakkeessaa fi uummata dagachiisuu fi malee jedhee namni odeessaa ture. Dubbiin sun ammoo dhugaa ta'uu fakkaachuu kalee sa'aatii muraasa fillataatu obboleeyyan Jawaar Mohammadiitii fi Dr. Jawaar Mohammad, Dr. Ilillii Jamaal hidhuudhaani mootummaan kun araaraa fi fedhii akka hin qabne, araaraa fi yookaan ammoo nagayaa fi akka jaalaloomaatu hin qabne, qophii hin qabne agarsiisaa jira. Inumaayyuu mariin biyyaalessaa ka jedhamee odeeffamaa jirulleen yookaan haasawamaa jiru kan mootummaan haasofsaa jiru beeyta wanni haasawamaa jiru kun araara buusuu fi miti walum mari'achuu fi malee jechuudhaani barbaachisummaan araara biyyisan keessattuu akka ammatti hin jirre miidiyaan Itoophiyaa bal'innaanuu haasawee jira. Wanni jira agaraa wirqa saahon wuyyit madrak no mekekir no mootummaan hin jijjiiramu maaliin hin jijjiiramu araarii bu'aa wanni jedhamin jiru namni wal dhabee hin jiru maali jedhani. Mariini balal gumii balalii ka jedhamtu tokko marii gumii balal gumiin balalii kun maqaa gadaa irraa fudhatame kora gadaa Booranaa duri bakka balal jedhamtutti gosi Oromoo sadii wal dhabee jennaan araara abbaan gadaa tokko buuse. Gosi sadaa wal dhabee kun Arsii, Gujii fi Booranaatti wal dhabee qarqara magaala Nageellee Booranaa bakka balal jedhamtu tokkottu qormaata godhanii naga buusan, araara buusan, araara. Yaadii isa wal dhabaa furuu qofa odoo hin taane araara buusanii akka uummatee walitti hin buune yookaan gosti wal hin buune godhuu ture. Yaadii warra ka fudhatamee maqaan balal jedhu achirra dhufe garuu kunin marii araaraatii miti. Marii araara jettanii hin yaadina jedhanii miidiyaa irrattu ammaan tan mariin biyyaalessaa jedhamulleen
Abiy Ahmediitiif waan ni barbaade haasa gosi inni barbaade godhuu malee hidhamtoota siyaasaa gadhiisuudhaan marii babal'aa godhuudhaan rakkoo Itoophiyaa hundeen furuudhaan rakkoo bulchiinsaa rakkoo dinagdee rakkoo dippiloomaasii ka biyya kan qunnamee fi ijoolleen biyya suni akkamiin wal ijjeessu dhiistee wal mari'attee biyya ceesisuu irratti walaasufti jedhamee abdiin abdatamu hundinuyyuu ammallee qoosaa fakkaataa jira. Kana walittuu qabate namni hidhamaa jiru nama siyaasaa qofaa miti warra jechuun amantiin lamaan tana mootummaan hidhuu jalqabe jira. Hidhaansi mootummaa kana aadaa mootummaati haalli inni ittiin bulchu malli inni ittiin bulchu waan ta'eef waan itti fufuuf fakkaata. Galatoomii hidhaa kanaa wal qabateetiin guyyaa tokko dura hidhaan maatii obbo Jawaaris dabalatee akkasumas shufeera obbo Baqqala Girmaatis obbo Baqqala Garbaatis hidhamee jira. Gariin keessaa gadhiifamuutu dubbatamaa jira. Kanumaan wal qabateetiin immoo haalli itti deemamaa jiru haalli hidhaa keessaa hayyoota uummanni Oromoodhaa qabu kan amantiitis haa taatu kan waa'ee sabaatiif dhukkubsatan hidhamaa jiraachuutu mul'ata. Kana keessaa immoo torban dabre keessaa daayirektarri miidiyaa Nuura Hudaa hidhamuu isaattu gabaafame. Hanga ammaattis mana hidhaa keessa jiraachuutu waan nama dhibu. Namni kun nama hawaasa keessatti hayyuudha. Hayyuu barnoota diiniitiif barumsa idileetis qabu liidarshiippii keessatti yookiin bulchiinsa keessatti hawaasa ijaaruu keessatti nama gahee guddaa taphate yoo yaadatta ta'e akka hawaasa islaamaatitti namni kun Oromoo muslimaatiif yeroo jalqabaatiif nama miidiyaa Nuura Hudaa afaan Oromootiin akka hawaasa isaa tajaajiluuf gumaata godhee tajaajilaatis jiru. Ijoollee biyya Arabaa keessa jiran sumayyootaaf bilaalotas ijaaree akka isaan baratan nama godhe. Namni kun immoo dhiyeenya kana miseensa Majlisa Oromiyaa keessatti miseensa ta'uu isaatti dubbatama. Kanumaan wal qabatee hanga ammaatti hidhamuu isaatiin irratti Majlisni Oromiyaatis haa taatu ulamaa'onni sheekuleen biyyaatis kanneen sooshaal miidiyaa fayyadamanis haa taatu warroonni yuutuubii qaban kan dubbatan mul'atu. Kanarratti wanni ati isaaniif dhaamte yoo jiraateef. Mootummaan kun inni mootummaa Daani'eel Kibratiitidha. Mootummaan kun mootummaa Biraanuu Naggaatidha. Mootummaan Abiy Ahmed jechuun bu'uurii isaa jibbiinsa Oromummaatidha. Oromummaan waan qabduuf amantii Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u, Protestaantii bakka Oromoon keessatti mul'atu hunda sagalee Oromoo dhabamsiisuu qancarsuun aadaa isaatidha. Gaafa mootummaan kun ONN cufee yookaan ammoo OMN cufee ONN sagalee abaawoo jaalatu sagalee jechuun warra fottooquu fedhuuti OMN ammoo sagalee Jawaar Mohammadii warra akkin tasgabboofni barbaadu jedhamee namni dubbachaa ture. Amma Nuura Hudaan miidiyaan takkichi maqaa qabu kawaan Islaamaa hojjatu cufuun isaa adeemsi mootummaa Abiy Ahmedii waan Oromoon qabduuf waan Oromoon ijaabaa jedhamee sagalee Oromoo ta'u hunda tokkum tokkoon itti duula tokkuma tokkoon cufaa dhabamsiisuu deema. Mootummaan tokkini maaliif miidiyaa yookaan ammoo sagalee uummata tokkoo cufsiisaa jedhee gaafa tokko dubbatu waan namni tokko dubbatee yaadadha. Namni ollaa namaa dhufee gaafa dubartii butuu barbaadu dubartii odoon butuun hin durattu yookaan ammoo butuu fi dubartii akkuma buteewwan inni godhu deemu yookaan nama ollaa sun keessa jiru afaanidha. Afaan cufa. Maaliif ennaa waan godhu beeku waan deemuu fi namni yoo wanni sun irra dhaqqabde akka iyyachuu hin dandeenye akka lallabachuu hin dandeenye akka ollaa naa birmadha hin jenne akka naa dhaqqaba naa dirmadha jechuu hin dandeenye ukkaamse jechuudha. Warri kun waraanii kaabaa gaafa dhumatee gara kibbattuu deebinaa jedhanii kibbii wanni ittiin ibsamu yookaan karaan kibbaa Oromiyaan tokko Oromummaadha waan Oromummaan qabdu amantii aadaa hundaa itti duulaa jiranii abbaa gadaatiin jalqabe wanni kun abbaa gadaarratti hin dhaabbatu karaa hayyoota amantiilleettuu ni deema karaa waan qabeenya Oromoon qabdu aadaa amantiin Oromoon qabdu seenaa Oromoon qabdu godaanbaalee Oromoon qabdutu ni deema jedhamee dubbatamaa ture. Amma bu'uuruma suniin karaa Islaamummaatti dhufee hoggansi Islaamaa jaba warri jedhamu hidhamaa jira. Mootummaan Daani'eel Kibrat kan godhuun hidhuun nan ajaa'ibne. Mootummaan kun mootummaa masjiida gubuu, mootummaan kun mootummaa hayyoota dhabamsiisuu, balleessuu, OLF jedhee, ABO jedhee yookaan maqaa adda addaa shororkeessa jedhee sagalee malee akka uummata kan godhu dabiratti dalagu waan taateef kun waanuma mala mootummaa kanaa ka eegamu jechuudha. Gaafuma waraanii Tigraahii wajjin banameeyyuu waraanuma Tigraahii warra kiristaanayyuu bakka rakkoon dhalatettu maqaa Islaamaa uumuu fakkeessuu
bakka jechuun baaleefa bakka waraanii hin jirretti sochiin akkasii gareen islaamaa akkasii akkas ta'e Itoophiyaa diigaa jedhanii faranjiitti immoo biyya keessa miidiyaatti dubbachuun kun hundinuyyuu hammeenyi mootummaan kun hordoftoota amantii muslimaatii fi waan jechuun amantii Oromoo wajjin hidhattu kan Oromoon keessattuu dhageettii qabu haaluma gosa kanaatiin warra jechuun mallubummaa Oromiyaa kan qeessis balaa ifaallee sagalee dhowwee ukkaamsee bittinneessee diige warra Protestaantillee kan sagalee Oromoo ta'anii meekan Yesuusii keessa warra turanii bifuma gosa kanaatiin diige annami tokkini abiyyi kenne seene jechuun jala hiriirree akkas taane nu mani wangalaa ka meekanesuusii Itoophiyaa abiyyi jala hiriirree gaafa aangoon dhuftee warri nurrattu muude tokkolleen warra aadaa afaan illee hin beekne warra biraati miseensotiin paarlaamaa dorgomsiise hundinuyyuu namni keessa hin jiru abiyyi irra shakkii guddoo qabnaa jedhanii ammaan tana jechuun uf gaafachuu jalqabanii jiran kanaaf wanni aan dubbadhu mootummaa Daani'el Kibrati irra wanni eegaman jiru Daani'el Kibrati jibbeensa islaamummaatii fi jibbeensa Oromootii fi sabaa fi sablammii inni qabu waan beekuu fi mootummaa gosuun irra amalii gos kana dhufuuni namni dinqisiisu wanni nama ajaa'ibu tokkini warri kennan jechuun namni kun namni hidhamee kaatette maqaa dhooftu kun inni miseensa majlis Oromiyaatidha miseensi majlis Oromiyaa kadhiyoo kana yoo wanni adda adda taate ibsa baasu garii warra gad bayanii ummatattu abiyyi nu hoogganuu fi nu bulchuu fi rabbi irra muudamee rabbi irra dibamee maali rabbiiti kanaaf mu'ataa jedhanii bulchiinsa abbaa irree dhaadhessuu fi muuduu fi akkas gabbaan gaafa abbaan irree namijjeessu hin dubbatan gaafa abbaan irree abiyyi jedhamu qabeenya ummataa diiguu gubuu mancaasuu wallaggaa ta'uu karrayyuu ta'uu harargeet booranatu gujiit wallootu afaan isaanii nama ziip godhin beekanii cuk hin jedhan watakka gaafa abiy ahmed qabeenya jechuun muslimoota mancaasee balleessu warri kun watakka hin dubbatan gaafa ministeerii abiy ahmed ministeerii dargaggoota ispoortii maali jedhamu tokko gabbahee jechuun qajeela mardaasaa namni jedhamu masjidi isteediyeemii wajjin hin deemu masjida bakka isteediyeemii jiru diigna masjidi kan hin diigna gaafa inni jedhu sheekonni aalimoonni amiironni bulchitoonni ustaazonni ka jechuun ajandaa adda addaa ka mootummaa deeggaroota ta'e gabbahanii haga jechuun gurri nama duudu iyyan sun haga laaga warra tarsaatu iyyan gaafa akkasii kana gadi bahanii hin dubbatan inumaayyuu wanni dhagaa jirru warri amiirota jedhan yookaan sheekota ustaazota maalii jedhaman miseensonni majlisa gariin qubaa fi qubee ta'anii laf jalaanii mootummaa wajjin akka hojjetan dhagayaa jirra anwata akka wanni ammaan tan masjid keessattu majlis keessattu arge gariin ani bara mallasee sallee argaa hin jiru bara sana yuunivarsiitii bara dabar sagaleen kenna dhagahamuu sani masjida tokkottu jira bakka Sharaten hoteelii ka jiru masjidi sunini Sharaten wajjin hin deemu diigamee bakka birattu Alamuddin masjida guddaa san caalu isin ijaarsisaa jira Alamuddin kan jenna marabaat Alamuddin kan jenna afaan arabaa dubbata nama muslimaatidha masjida bakka rabbiin filatee irra hin diigamu bakka sunnu miti rabbittu filee hin ta'u jedhee muslimii gaafsun tokkummaa qaba dura dhaabbatee jiraate masjidi har'a diigame bakka ispoortii wajjin hin deemuudhaan islaamii Itoophiyaa jira ka biyya suni sagalee warra namni dhagahu hin jiru inumaayyuu jechuun olii gadi fiiganii bilsigina jala isaanii fiiganii warri garii wanni isaanii jechuun abiyyi faarsuu irrattu yeroo isaanii guban dhageenya hagas cufaayyuu namticha abiyyi jedhanii bulchiinsisaa islaama qoqqoodee dadhabsee akkuma qabsoo bira nam islaamallee keessa jiru kasila galmi isaa jiruun isaa himalli isaa galaan isaa akira dhiisa garbicha addunyaa ta'e isa addunyaa hamba mootummaa jala qadaabbachuu fi waan adda addaa guurrachuu fi jala fiiguu argina jechuudha. Galatoomii kadiroomee biyyoota gurguddatan keessatti fakkeenyaaf yoo qabeenyi kan kee warra karaa hojjetan konistiraakshiniin karaa yoo jiraate manni kan kee kaartaas pilaanii san keessa bu'ee si gaafatanii yoo hayyama diddeemmoo karaa san iddoo biraatitti karaa san ijaaratanii bira taran qabeenya kee osoo hin diigin jechuudha. Biyyoota gurguddatan keessatti kun yoo federeeshiniin kun isteediyeemii istaandardii isaa eeggate ijaaruu barbaade masjida istaandardii isaa eeggate bakkuma jiru san guddisuu maaltu isa dhorge tokko san lammaffaa immoo itti aaneetiin gaafin si gaafadhu yoo majlisni biyyattii san keessatti majlisni Oromiyaadhaa jabeenya qabaachuu isaatti himamaa ture. Yoo waraanni kaabaa kun dhaabateef kallattiin itti aanu majlisa kana diiganiitiin hawaasa dadhabsiisuudha jettee yaaddaati. Wanni biyya ala kanalleetti yoo laf tokko yookaan bakki tokko waan misoomatiif barbaadamte yookaan waan adda addaatiif barbaadamte mootummaan haalli ittiin fudhachuu danda'u lafa sanii fuudhee tajaajila uummataatiif hojiirra ni oolchu
ni jira. Lafti yeroo hedduu biyya hedduu keessatti jechuun public domain qabeenya mootummaatti harka mootummaa jala waan jirtuu fi mootummaa yoo barbaade lafa jechuun biyyi qabeenya dhuunfaa lafti taatettu keessattuu bakki inni booji'amee jiru. Yeroo sanii beenyatu kaffalamuu qaba. Beenyaan kaffalamuu ariifata. Beenya jechuun ga'aa fi beenya jechuun haga miidhaa qabee san qofa osoo hin taane haga jechuun bu'aa sila inni argachuu danda'a. Bakki sun jiraachuu nagadii tokko kan wanto jiraachuu dhaqqabuu danda'u irraa kan kaasee kan inni dhabu hundaayyuu kaffalamuu fi qabaa jechuudha. Biyya alaa keessalleetti waan akka diiganii waan biraa jechuun waan man barumsaa uummataa fi ta'uu karaa uummataa fi ta'uu isteediyeemii tajaajila akkasii ijaaruu ni qaban. Garuu wanni akka bakka amantii faatii wanni akka seenaa qabeessa faatii akka hin diigamne akka hin ijaaramne jalqabaayyuu qormaatii yoo godhan bakka tokkotti yoo ijaarani bakka kanattu maalti ta'a. Biyya alaa jechuun zooning waan jennutu jira. Bakka manii amantiitti ijaaramutu jira. Bakka jechuun karaa nagadaa isteediyeemiitti ijaaramutu jira. Gandi daldalattu jira. Ganda shaapingiitu jira. Gandi jireenyattu jira. Wanni akkasiin beekamu. Itoophiyaa keessatti qormaatii hin beekamu. Asitti yoo ijaaran maaltu maal ta'a maaltu diigama hin beekani. Yoo garii mandiisiin manuma kan irra baasee yoo ati maallaqa kaffaluu dandeesse yookaan baasuu dandeesse yookaan irra baaseen diiga maallaqinaa kenni maallaqaan jijjiirtaa jechuudha. Seerii hin jiru jechuudha. Akka hundaafuu lafti sunini lafa masjiida yoo taate lafa masjiida sun odoo isteediyeemiin hin ijaaratamne sula mootummaan qorachuu qabaa jechuudha. Amma lafti sun isteediyeemiif barbaachistii miti. Isteediyeemiin bakka biratti ijaaramee jira. Isteediyeemiif masjiidii waliin hin deemuudhaadha. Isteediyeemiif masjiidii waliin hin deemuu kan jiru saayinsii gosa kamiiti? Maaliif waliin hin deemne jechuun yoo mootummaan zooningii hin qabaanne yoo sila seerii bahee lafti kun lafa ispoortiif tahayyuu jedhame kun duraanii jira seerii waan duraan jiru irratti duba deebii hojiirra oolu. Maaliif isteediyeemii foonni wajjin hin deemne jechuun iyyaansa yookaan ammoo wacattuu masjida jeeqaa jedhame masjida yaadammoo yoo masjidii ispiikarii qabaa haloo qabaa hin iyyaa jedhamu isteediyeemii masjidatu irra iyyaamoo sagalee maaliif akka inni ta'iyyuu wanni tokkooyyuu hin beekamu. Wanni gosa kana hundinuu yakki beekamtu qormaatii jiraachuu danda'uu qaba. Iftoominii yookaan tiraansparensiin jiraachuu danda'uu qaba. Mootummaa waan godhu abbaa dhimmi ilaalu wajjin mari'achuu danda'uu qaba. Sila waan akkasii kana masjiida hawaasa bakka bu'ee ka sagalee ta'uu danda'u majlisii rafee jira. Majlisii dantaa hin qabu jechuudha. Majlisii man rabbi eegu lafa rabbi tiksu caalaa kaaremeetirii isaa kenname man ittiin ijaarratuu fi yookaan ammoo biltsiginna jaldeeme makiina oofuu fi bu'aa argatuu fi yeroo garii warri garii yoo cinqamu yoo yaadda'u argina warri majlisii keessa jiru cuftuu jechuu kennamiti jechuun warri garii ka fedhii dursaa fedhii dhuunfaa dursanii akiraa jechuun sila amantiin dursaa kennaafi jettu jechuun harka bitaatiin qabatanii addunyaa harka mirgaatiin qabatan argaa jirra jechuudha. Kaani walumaa galatti waan dubbadhu waraanii kaabaa gaafa dhumate waraanii kaabaa hin dhumanne iyyuu inuma geggeeffamaa jira. Ammaan tanallee warri waraanii kun dhaabbachuu hin fedhu jedhutu jira malee warri appitaayitii waraanaa qabu fedhii waraanaa qabu kan wal lolaa jiran hin jiran. Waraanii kibbaa yoo dhumate waraanii kaabaa gaafa dhumate gara kibbattuu deebinaa warri jedhu kibbattuu deemanii jiran. Wallagga waan isaan godhan irra hasoo deemna wallagga barbadeessaa ibidda balaa gurguddaa achitti qabsiisaa naannoo Oromiyaa diiguu amma waan tana jalqabanii jiran. Karoorii warra kanaatiif Daani'eel Kibratiifaati karaa amantiitiin ataatu kallattii siyaasatiin Oromiyaa irratti diigamsaa fi jeequmsa bananii ijjecha dhaqqabsan hin dhaabani majlisa ta'uuti waan biraa ka Oromoo irra duulura dubatti waan deebi'an natti hin fakkaatu kunis akeeka sun waan agarsiisu jechuudha kallattii biyyittii garamittuu deemaa jirti jedhu. Galatoom Kadiroomee kallattii maan gara walgahii paartiin badhaadhinaa Oromiyaa godhatetti haa deebinuuti isarraa maal barte? Paartiin biltsiginnaa Oromiyaa walgahii godhate walgahiin sun bifa lama qabdi. Walgahiin tokkini ka keessatti godhame ka dhoksaa ka hawaasii hin dhagahin jechuun ka hawaasii quba hin qabne ka isaan irratti wal nyaatanii keessatti wal haasawan. Ka lammaffaa ammoo ka isaan gabbaayanii uummatattu himan. Ka isaan gabbaanii uummatattu himanii uummatii hedduu hin galleefillee malee waanuma isaan jechaa bayanii bulchiinsa gaariitu jira hojjetaan sa'aatiin hojii hin hojjetu misooma ariifachiisaa finnaa gara badhaadhinaatti fuul deebisnaa biyya guddisnaa qaala'insi jireenyaa furraa maalii ka jedhudha. Garuu rakkoon guddaan walgahiin ODP ka geggeeffame maalirrattuu xiyyeeffataa tokkoffaa qormaati yeroo ammaan tana sababa waraanaa Itoophiyaa kaabattuu geggeeffamee fi bulchiinsi Abiy Ahmed keessa seenirraa wal haasawa. Suniin walittu qabatee wanni isaan dubbatanii waraanii kunini
kan caala deemuu hin dandayu dinagdeen kufee jira yoo waraan kan caala geggeessine minda waan nama kaffaluu hin qabnu waan nam nyaachisu hin jiru qaala'insi jireenya kan caala maataa biyyiti gara badii hamaattu deemti harka nu bahuu deemti waan jedhu nu appetite waraana biltsiginnaan oromiyaa hin qabnu jedha warra biltsiginnaa amaaraa ka waraana kanallee keessatti aarsaa hin kaffalle ka injifannoo nu saamaa jiraadha waraan itti fufsiisuu barbaadanii Tigraahii wararra jedhanii sun jala hin qabnu maali jedhanii dubbatanii suni walittuu qabatanii rakkoon ammaan tana Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jirtu ka Jawaar hiisisee ka OMN cufsiisee ka Lammaa Magarsaa aangoo irraa kaasisee ka waraana Tigraahittuu geessee rakkoo Suudaanii wajjin keessa jirru kufaati dippiloomaasiitii fi dinagdeetii fi wanni biyyi sun keessatti haa jirtu hundaayyuu Abiy Ahmed qabatee gara warra soddaattu nu galchuudha waan kan irra adabannee deebi'uu qabnallee ka jedhullee haasawanii jiranii keessi beekonni dubbatan sun cufaatti dubbatame jira warraaf jennee nu achi deemnee duune ammaan tana akka weerartuutti nu laalanii akka waan biraatti nu laalanii injifannoo nu saamanii san qofa osoo hin taane waraana kaabaa kaachi dhumate gara Oromiyaatti babal'isuu fedhanii Oromiyaa keessattuu ammaan tana Wallaggaattuu waraan jalqabsiisaa jiranii miseensuma biltsiginnaayyuu ijjeessaa jiran jedhanii walgahii gubbaatti falmiini guddaan kahee takka OPDO'n wagga sadeen kan akka sonnattee dubbattellee loltellee hin beektu jedhama OPDO'n dubbattee ibsa sun fakkaatu naannoo Wallaggaa keessatti milishoonni naannoo Amaaraa irra dhufanii ka humni badii ta'anii qabeenyi gubaa waraana geggeessaa jiran jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa karaa OBN'tiin ibsinni baasee kun hundinuyyuu sun fakkaataa jechuudha rakkoo dinagdeetii fi rakkoo waan adda addaa akka jirtu dubbatan kalammaffaa ammoo OPDO'n keessoo tokkummaa keessoo hin qabdu OPDO'n waliigaltee hin qabdu OPDO'n yaada hin qabdu OPDO'n karoora hin qabdu sagantaa bulmaataa kabiisuun ittiin bulchitu hin qabdu OPDO'n watakkallee hin qabdu wal dhabattu ture dhiyoo kan wal nyaachaa turanii garee Shimallis garee Taayyee garee Alamuu Simeetii garee Abaluutii garee Jimaa bilisa baasuu fi garee Simintoo bilisa baasuu malee garee uummataa fi cinqama tokkollee hin jiranii amma keessoo wal dhaba keessoo sallee ammaa fi moggaattuu qabannaa ajjecha abbaa gadaa karrayyuu fasalle ni qoranna jenna diddibna waliin saaxilu walli gadin baasnu gaafa iccitiin kennin yookaan ammoo dhoksaan kenne gabbahe walumaan miidhamuu deemna doonii kan walumaan keessa jirra didibni waliin dhidhimna jiran waliin jiranna nu dhidhimnee abaluun irraa hafaan hin jirtu kanaafuu wal dandeennee amma fi jechuun malaan jala hulluuqnu waan jedhanii dubbatan malee OPDO'n haala aangoo gubbaa turuu dandeettu mijeeffachuu haala jechuun sodaa gara warra naannoo Amaaraa irra dhufuu dandayuu irra aanuu tifi saamichaa fi haala walii mijeessanii warri wal dhabelleen dhugaa irratti wal hin dhabne haqa irratti wal hin dhabne aangoo irratti wal dhabee jechaa dubbachaa turre amma rakkoo isaanii yeroo fillee diddibanii furannee jirraa jedhanii wanni kachachala isaan kalee haasawaa turan sun dagatamtee jirti ajjechaan abbaa gadaa karrayyuu dagatamtee jirti bulchiinsi gaariin badhaadhinni hundu dagatamtee jirti waliin saamnu suutechaa Oromoo saamnuti Oromiyaa saamnu waan jedhu irratti walii galanii akkasiin deemaa jiranii walgahiin OPDO sulleen rakkoo hin jirtu rakkoo wal xaxaadha rakkooleen nuuma yookaan warra nu wajjin jiru ammoo fala hin qabnu rakkoo ammaan tana hundee fageeffattee rakkoo guddoo biyyaa waan akka jechuun painkillerii wayitti liqimsine ufsobne amma fechuun rakkoo furannee jenne uummatallee sobne walillee sobne bira dabarru waan jedhuun bira darbanna fakkaata. Galatoome osoo walgahii sanitti hin dhufin dura dhiheenya kana sagantaa tokko hojjannee turre waa'ee raafama ODP irraa jechuudha. Sagantaa san keessatti doorsifni jiraachuu wal saaxilaa jiraachuu isaanii dubbannee turre haasaa isaan marsaalee hawaasummaa irratti godhaniif kaasnee haasofnee turre. Haasaa san irrattis wal qeeqaa turanii walgahii kana irratti dhaamsi kennallee waan isaan dhaqqabeen fakkaata dhiheenya immoo obbo Hangaa isaanis doorsisaa jiraachuu na doorsisaa jiran jedheetiin dubbatee ture walumaa galatti wal doorsisuun isaaniitiif hattoon uf lamaanii yoo wal loltu nama saamuuf wal loltii jedhan uummata Oromoo fixuudhaaf wal lolammoo araaraman dhugamaan araaramaniiran. Lolii warra hundeen isaa saamichirraa wal dhaban lolii warra hundeen isaa anattuu irraa fudhachuu qaba anattuu irra caalaa hanni kan keessattuu gahee taphate yookaan ammoo hanni itti fufsiisuu keessattuu anattuu irra caalaa meeshaa ta'ee warra soddaatii fi yookaan warra biraatiif hojjechuu danda'a jechuudhani wal dhaba Oromoo osoo hin taane Oromiyaa irratti wal dhaban wal dhabii jechuun kun wal dhaba abbaa garaati haawwan garaati. Haga waan nyaatu waan dhugu argatee garaan guututtu nuun lachuu yookaan waan kan waliin dhabuu deemna irra wal dhabuu hin qabnu wal dandeenne waliin qoodannaa kaa jedhu
waliigaltee yerootii fi naga fakkeessuu fi jidduu warra lamaanuu ammaan tan jechuun aangoo jabeeffatee hin jiranii gara hedduu sodaan itti jirti sodaa keessoo hin qabanii dadhabiinsa Oromiyaa keessatti warri qabuu fi ammoo sodaan guddaan warra baltseegina Amaarallee irra dhufaa jiruu fi dhiibban hawaasa addunyaa ka dippiloomaasiitii fi rakkoon dinagdee dhufaa jirtu waan taateef lolaan dhufaa jiru wadoo waliin xaragan hin fudhanneen dubattu haga tokko waan kenne kana moggaattuu qabannaa uummatallee sossobnaa ufillee wal sossobnaa tokkummaa keenya agarsiisa warra ormaa kanaafillee jechuun fakkeenya taane tokkummaa qaban jedhanii akka isaan nutti bu'anii nuun laallanne goona akkasiin dabarsinaa jedhan kanaafuu waldhabii warra akkuma duratti dubbannee saamicha Oromiyaa hin hambisu saamicha Oromoo yoo hammeessu malee maal jennaan kaalleen hafuuraa kaalleen saamtu atillee nag dandeessu saami alleen waan saaman saama garuu waliin dhabnu maal jennaan waan saamnu abbuu odoo walitti hin buune saamu akka dandeenyu aangoo irratti wal dhabanii aangoolleen jechuun meeshaa saamichaati kanaafuu akkasittu deemna akkasitti dabarsinaa akka jedhu irratti waan ammaan tanatti walii galan fakkaatanii walii galteen kun ammoo akkuma jedhe ibiddi hin dhaamne hin diddibamee malee ibiddi hin dhaamne hin dibamne kun ammoo gaafa tokko qabatee ammallee rakkoo biraa uumuu dhaluu danda'a. Abiy Ahmed illee waan kana jechuun akka taaktikii bulchiinsaatti ilaala. Opiidiyoo hundaayyuu walitti tuttuqe walittu kakaasa. Kaallee kan waan kan ittiin jedhu sullee sun ittiin jedha walittu dira. Walittu diree walittu naqee sodaa jidduu warratti uume shakkii warra jidduutti uume wal sodaachise achiin dubatti qotiyyoo walii hin taane walittu camadee yookaan hidhee lafaan qotachuu jedhama istiraateejiin kun divide and control. Kulleen kun sodaata kulleen ittiin dubbatu kaanilleen kaan ittiin dubbatu kaalleen kaan shakkaa kaalleen kaan irrattuu shira daba xaxaa yeroon isaa walii watayanii Abiy Ahmedii yookaan gara Abiy Ahmedii deeggara irrattuu ka'uu danda'anii dur dhaabbachuu danda'an waan hin jirreef gareen kulleen maaltu dhagahama sodaatu dhagahama gareen kulleen maaltu dhagahama confidence dhabu tokkotu dhagahama kun cufti maalidha fayyisaan kiyyin yookaan kana dandamachuu danda'a Abiyyiidha. Ana kanaafuu Abiyyittu maxxanuu deemaa jira wal nyaachisiise warra lachuu sodaachise sodaa keessatti uume threat sodaa keessatti uume kanaafuu isiniin cuftu balaa keessa jirtanii na jalatti bulana dhagaa fayyisaan keessan dandamataan keessan hambisaan keessan ana yoona waliin deemtan isin dandamadda yookaan isin galaafadha jedhe haala gos kanaatiin bulchanii bulchiinsi kun jechuun pacification through fear jedhama jechuun sodaachisuudhaan tasgabbeessuu jedhama sodaachisuudhaan warra walii hin taane waliin tursuudhama sodaachisuun taaktikii Abiy Ahmedii itti warra kana to'atu mataa isii jechuudha. Gara paartii zeemaatitti osoo hin deemin dura waa'ee diyaaspooraa kaafnuti simannaan dhiheenya kana diyaaspooraadhaaf godhamaa jira mootummaa yaamicha mootummaan dhiyeessee irraa cinaan isaanii gara biyyaa galaa jiran simannaa kana akkamitti ilaaltaa achumaan waa'ee hidhamtoota siyaasa hidhamtoota biyya Saa'udiillee haa kaafnu. Diyaaspooraan miliyoona tokko galaa jedhamee odeeffamaa ture. Dhugumaan diyaaspooraan miliyoona tokko gale mootummaan kunin walgahii biltsiginnaa tokko gubbaa dhiyoo kana dhufee warra biltsiginnaa biyyalaa keessattuu Oromoo walittuu qabee garee Itoophiyaa shall continue Itoophiyaan itti fuftii garee Itoophiyaatti qaxxilallechi garee jiru tokkotu jira ka diyaaspooraa Oromoo maqaa warra sunii ammaan tana jijjiiramee diyaaspooraa Itoophiyaa dhalattoota Oromoo jedhamee akkasitti moggaafame san gubbaatti namni miliyoona tokko guutee jira jedhee beektaa itti hime. Daddafa warri tikeetti muratan muradha warri galtan galaa namni miliyoona tokko guutee jira jiran amma garuu akkas ilaaltu namni kun 10 iyyuu galee jira namni kun 10 iyyuu dhugumaanuu seenee jira diyaaspooraan biyyattuu galaa jedhame kun watakka lama barbaachisaa jedhama takka biyyuufiitii fi waan jechuun godhuu danda'u godhuu biyyuufiitiif waan godhuu danda'u jechuun karaa kaapitaalii fiduutidhaan karaa investimentii babal'isuutiin carraa hojii namaa uumuutiin turistii ta'ee biyya daawwachuudhaan akka biyyatti guddattu ambaasaadara waan taniif mootummaaleen galateeffachuu walitti qabate waan akkasii kan akka inni godhuu barbaade jechuudha. Diyaaspooraan galee jedhamu hedduun isaayyuu mootummaa irrattu hirkata wayii tokkodha. Kaapitaalii qabatee beekumsa qabatee dandeettii qabatee biyya galee gabbisu odoo hin taane diyaaspoora mootummaa irrattu rarra'ee tikeetti fataatu hootelii fi bakka adda addaatii fi mootummaa gargaarsa barbaadu jechuudha. Warri diyaaspoora jedhamu kalee gareen isaanii Suudaanii kibbaa Jabuutii fi Hargeysa illee deemanii warrum dhiyoo kan gad deebi'an fa'aa jedhan. Diyaaspoora Ameerikaa fi Awurooppaa irraa galuu fi biyya Afrikaa irraa galu wal caalchisuuf osoo hin taane gumaachi warra maal ta'uu danda'an jedhee gaafachumaaf jechuudha. Diyaaspooraan sila kaapitaaliif investimentii fidaa jedhamee kan yaadamaa jiru. Diyaaspooraan kaapitaaliif investimentii karaa baankii seera qabeessatti fayyadamee doolaarii biyyattuu galchuu odoo hin taane ammaan tan biyyattuu galee haguminni galee kanattuu maalidha
daldalli doolaarii kalaf jala yookaan ammoo black market ka jedhamu bal'atee jira Finfinnee keessattuu bakka adda keessattuu mootummaan waan kan cufellee daayaaspoora jechuun kaapitaala biyyaa fidee raasmaala maallaqa biyyaa fidee investmentii biyyaa turizimii biyyaa jajjabeessu sun taane daayaaspoora fedhii adda kalaf jala qabu daayaaspoora yoo argate waraabessi beelahee badhaadhinni biyyattu dhabe biyyattu galee wabutatee baankii keessa liqee daddafee argatee lafa Oromiyaa ka qotee bulaa fudhatee ittiin duroomee aqwaaraa cidhan yookaan karaa gabaabaadhaan badhaadhuu barbaadu haafawaa yookaan ammoo beelawaa gosunittu biyyattu galee jechuudha. Lafa jechuun warra kanaan dura kaabaa irra dhufanii nu bulchaa turanii amma taraan kenna jechuun dabareen kenna nutti fudhachuu qabaa jedhee warra wal ijaaree gala jechuudha. Daayaaspoora warra jedhamee ijaarame argi guddaan isaanii Oromoo wanni jedhama harki xiqqaatu keessa jira warra naannoo tokko irraa dhufe warra jechuun Daani'eel Kabratiitii fi warra Biraanuu Naggaafaati hafuuranii jechuun haafaanii lafaa fi galanii jiranii mootummaan lafa qopheessinee fi jirraa jedhee jira warri akka Girmaa Seefuu Maaruu ka lafa Finfinnee kana koomishiinarii ta'ee akka inni bulchu nama Oromoo arrabsuudhanii kaampini yookaan ammoo mishigiin kaaba qofti hacabu malee baqattoota Madagaskar ayyoom hanqadhe ka jedhee Oromoo Madagaskar deebisuu fi qophaa'isuu nama lafa qoodee fi daayaaspoora kennaa jira jechuudha. Kanaaf daayaaspoora irraa mootummaan waan inni karaa investimentiitiin karaa waan adda addaatiin buufatu hin jiru garuu daayaaspooraan kun ammumaan tanaayyuu qaala'iinsa adda addaa fidee jira daayaaspooraatti dhufee jedhee bakka adda addaattu galiin bittaaf gurgurtaan gatiin dabalee jira lammaffaa daayaaspooraan kun akka doolaariin ol ka'u birriin Itoophiyaa akka inni cabu nagada jechuun lafa jala ka black market jedhamu keessattuu hirmaachaa jira daayaaspooraan kun saamicha lafaatii fi waan adda addaa keessatti ammumaan tanaayyuu hirmaachuu isa argine jirra daayaaspooraan kun jechuun lafa argachuuf ammoo kachachalallee gunaa kennuu akka inni danda'u miidiyaan adda addaa gobaasaa jiranii Addis Admaasii wanni inni barreesse daayaaspooraan ammumaan tanaayyuu rakkoo dinagdee fidaa akka inni jiru dubbatee jira daayaaspooraan kunin ammoo katuffii fi walqixxummaa hin beekne daayaaspooraan yeroon kun kenna jedhee nama garii tuffachuudhaan Itoophiyaa gosuun barbaannu jaarraa jedhanii sabaa fi sablammii tuffii qabanii hammeenya qaban agarsiisaa mul'isaa jiranii waan akkasumas argaa jirra jechuudha. Yeroo daayaaspooraan kun galuttu warri daayaaspoora jedhee mootummaan Abiy Ahmedii fide tokkini hoogganaa dargaggeessa Afrikaa kibbaa ka Suweettootidha. Afrikaan kibbaa dargaggeessi sunin namni Suweettoo irraa dhufe dargaggeessi kunin nama akka jechuun Maaleemaa faatidha gurbaa South Afrikaa san. Nama jechuun dargaggoota Afrikaa kibbaa viidiyoon isa tokko YouTube gubbaa jira ijaaruudhaan dargaggoota jiru wayyaa barbaaduuf yookaan ammoo cunqursa biyya isaanii irraa baqatanii South Africa yookaan Afrikaa kibbaatti galan ka akka Oromoo ka akka Eertiraa ka akka Somaalii Nigeeriyaa Zimbabwe biyya Afrikaa adda addaa irraa dhufanii achi jiraatan waan isaan godhaa turan jiru nama lubbuun jira gubaa warra turan qabeenya saamaa warra turan ijjeesaa warra turan warra jechuun baangadhaan gajaraadhaan qocoraadhaan nama jechuun mummuran ijjeesaa turan hoogganaa gosuunifa mootummaan Abiy Ahmedii har'a jechuun simati. Mootummaan Abiy Ahmedii karaa ambasaaddar Diinaa Muftiitiin nama yakka gos kana maqaa Afrikaatiin ammaan tan deeggarsa Afrikaa argadhaa jedhee kun gurba akkasii kan nama simate jechuudha. Kun dargaggoota Itoophiyaa ka Afrikaa kibbaa keessatti ijjeefamaniif maal dhaamsa akkam akka inni dhaamu. Dhaamsi jechuun ijoollee kan baataa hadiyaa Oromoo Afrikaa kibbaa keessattuu jira gubataniif dhaamsi inni dhaamu asumaanuu yaa dandeette. Daayaaspooraan biyya alaatti galee kun rarrawaadha mootummaa irrattu jechuun inni mataan isaa gargaarsa barbaada haafawoota jechuun beelawoota warra jechuun mootummaa irra lafsaamni waan adda addaatiin qabbannaa jedhanii yaadan mootummaan hoteelii qabee fi baasii inni baasu argaa jirta lammii gulantaa tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa godhee mootummaan kun warra xiyyeeffannaa kennaa jira jechuudha mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti warri hidhamaa jiran warri madaan Saawud Arabiyaa keessatti oowwamanidha sun keessatti akka horii walirrattuu hidhamanii walirra ciisa walirra rafanii kanaafi warra cettaahee buuqachaahee tiisisaa fi bineensi adda addaa warrattu wal horee jarmootadhaan dhukkuba adda addaati yeroo koronaa vaayirasii kana warra dhumachaa jiran warra biyyiti nu galcha biyya keenyatti maaloo biyya keenya gallee du'uu barbaannaa jedhanii Saawud Arabiyaa ka galaan diimaa qofa qaxxaamurtee achi xayyaara balalii sa'aatii 3 gadi mootummaa warra galchuuf risoorsii dhabe akki namattu warra lakkaa'uu dhiise warra tuffate warra kan dhiise warra daayaaspoora biyya alaa jedhama ammoo deeggartoota yaamee hoteelii maalitti qabu mootummaan Itoophiyaa mootummaa gos kanaatidha daayaaspoora biyya alaa keessa abbaa fedhee kasaba fedhee filatee galfate warra Saawud Arabiyaa ammoo rakkataa kenna miidhamaa kenna nu rakkanne nu dhaqqabadhanii waggaa 2 waggaa 3 haga koronaa vaayirasiin dhufe kana bo'aa warra turanii mootummaan kunin abbaa kanaa jedhee laalee millatee waan tokko hin godhuuf
mootummaan Abiy Ahmedii wanni daayaspooraa kulleen hagam tokko mootummaan kun akka inni loogii godhu namirrattu waan agarsiisu jechuudha. Galatoomii mee daayaspooraa keessaa osoo hin bahin yeroo hedduu wanni mul'atu hawaasni kun avreejiidhaan biyyarraa daayasporaan dhufee barumsa idilee baratu. Hagam gatee hawaasni keenya beekaadha. Kanarraan dabalatee immoo jireenya biyya kanaa namni dandamatee waa walitti qabateetiin dhugaadhaan horii horatee biyyatti deebi'u muraasa. Kanneen keessaa immoo daayasporaan gara biyyaa amma deemaa jiran kun waadaa malee osoo mootummaan waadaa tokko hin seeniniif akkuma ati jetti saamichaaf gurmaa'anii yoo galaa hin jiraatini namni investimantiidhaaf investi godhuudhaaf qophaa'e humna akkasii qabaatee galu daayasporaan akkasii hedduu waan jiruun fakkaatu. Kan ammoo waan hawaasni illeen nulleen bullee wajjin ilaallu ta'a. Wanni ati kaaste hedduu waan hedduudha. Gama hidhamtoota mana hidhaa Saa'udiititti rakkataa jiran akkasumas iddoo biraatitti lammiilee biyya keenyaa kanneen dararaa hamaa keessa jiran qaamni isaaniif isaan kun daayaspooraa keessaa nama tokko warra kaleessa illee dalagataa turanii ijaarsa biyyaa keessatti illee ummata bu'aa gurguddaa buusaa turanii jara kanaaf qaamni isaanii birmatu eenyu ta'uu qaba. Yoo dhugamaan daayaspooraa yaamichi daayaspooraadhaaf godhamaa jiru ka haqa qabeessa ta'u taate ummata kanaaf furmaata akkamtu kennamuufii qaba. Warri Saawud Arabiyaa jiru biyyatti nu galchaa jedhan furmaatii isaan gaafatan biyya Saawud Arabiyaa keessattuu nama hin qabne jiraachuu dadhabne biyyatti nu galchaa kaa jedhu sila waan kana kaa godhuu danda'u ka biyyatti galchuu danda'u wanni kun waan salphaadha mootummaadha. Mootummaan ammoo warri kana yoo galche warri kun na dhiibaa yookaan irra wanni buufadhu hin jiru kaa jedhu warri galchuu hin barbaanne jechuudha. Warri ammaanta mootummaan biyya alaatti galchaa jiru kun murtii siyaasatiin gale ilaalcha Itoophiyaa dullatti duree qabanii Abiy Ahmedii gaafa rakkadhee jechuun hawaasa addunyaa durattuu hiriira naabaanii na bira dhaabbatanii waan jedhuu fi warruma Daani'eel Kibratiitii fi warra sunittuu galchee fi jechuudha. Kanaaf warri sunin daayaspooraa harki guddinni nama Oromoo tahee yookaan saba cunqurfamaa irraa tahee harki guddaan ammoo nama amantii gosa warri soddaa hin qabne ta'e galchuu fi fedhii guddaa wanni qaban hin jiru. Haga danda'ame mootummaa irrallee dhiibbaa godhu. Mootummaa jechuun Saawud Arabiyaa fa'aatii fi mootummaa biyyoota Arabaa kan mirgoota ilmaan namaa hin kabajne akka isaan kabajanii karaa hawaasa addunyaatiin karaa dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif miidiyaatiin dhiibbaa ni godhamu. Hiriira bahuudhaan duula adda addaa godhuudhaan wanni godhamuu qaba. Sanii alatti furmaatii guddaan hin jiru dubbii kana kakaasee fi mootummaan Itoophiyaa amalli isaa maal akka inni fakkaatu akka gaariittu irraa dubbata. Lammii tokko akka lammii biraattuu ilaalee kabaja guddaan biyyattuu galchaa kaan ammoo yoo inni du'ellee yoo inni waan fedhe illee dantaa irraa hin qabu jechuun kanuma agarsiisuu fi dubbii kan kaase. Galatoomee sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirraati. Paartiin mormituu Izeemaan ministeerota kaabinee 22 aangoo irra jiran gitee hundeeffatee muudama godhee jira. Waa'ee sanarraa quba maal qabda? Izeemanii kanaan durallee tooniin dubbachaa turre Abiy Ahmedii maqumaa fi jira. Abiy Ahmedii hayyoota Oromoo hidhee Jawaar Mohammad Fasila warris gargaaruu danda'u nam sila duraanis gargaaraa ture kaas durattuu baase Lammaa Magarsaa fa'aa dhiibee warra soddaa isaatiif yookaan warra ilaalcha Itoophiyaa gara mirgattuu cillaanfataa ka isaan wal fakkaatan aangoomsaa humneessaa jira. Abiy Ahmedii karoorinni ittiin biyya bulchaa turellee roodmaappii yookaan karbaas inni biyyaan bulchuuf noota kaartaa nutti kennee fedhan dargaachoo xiqqee dubbatee jira. Abiy Ahmedii siidaa Minilikii akka inni dhaabaa jiru Minilikii akkam akka inni jaalatu dargaggeessi Oromoo wallaalaaf Minilikii akka inni jibbee fi gaafa inni siidaa dhaabeef siidaa sun argee jaalatee tola yookaan ammoo gaarummaa Minilikii baratee Minilikii fi Itoophiyaa Minilikiitii fi gabbaruu yookaan Itoophiyaa Minilikii jaalachuu ni jalqabaa jedhee biraanuun iccitii Abiy Ahmedii kanaan dura ka waliin haasa'an nutti himee ture jechuudha. Amma biraanuun sunini kanaan dura dhoksaadhaan kanaan dura yaada Abiyyi iccitiidhaan wal mari'achuudhaan ka beekamu biraanuun yeroo tokkotti Abiy Ahmedii galgalallee man isaa waariyaa is wajjin turanii wanni kun haga jechuun sodaa eegdota Abiy Ahmedii ta'uu Republican Guard biratti hundaayyuu dhagaame jira.
Amma biraanuun sunin Abiy Ahmedii waraan hin taane labsisiisee waraan keessa galchee waraanaan dubattuu dinagdee daaraa goosisee fudhatama isaa ka addunyaa ka silaanni noobeelii nagayaa argate suni karaa dippiloomaasiitii fi karaa adda addaatiin dhabamsiisee biyya diigamtee dadhabdi yeroon kunin Abiy Ahmedii duuba teennee bulchuu odoo hin taane durattuu baanee yeroo bulchinu waan jedhuuf qopheessu fakkaata. Kanaafuu wanni inni jedhee mootummaa dhaabannee jirra. Mootummaa kanaan kaabinee 22 muudanii jiran. Ka jechuun akka mootummaattu shaakaluu ka hojii mootummaa hojjetu kaabineen 22 qophooftee jirti jechuudha. Kanaan durattuu Abiy Ahmed duuba teennee waan feenu goona amma durattuu baanee of qopheessuu qabna. Mootummaan Abiy Ahmed deemee jibbisiifnee jirra dadhabsinee jirra dinagdeedhaan ni kufa gaafinni kufenuttu aangoof of qopheessa waan jedhan shaakalaa of qopheessuu of keessaa qaba. Wanni kunini ana akka kiyyatti Abiy Ahmed irrattu warri soddaa warri Biraanuu Naggaa Daani'eel Kibrati warri Biltsiginnaa Amaaraa borii waan akkasittu malatan jennee dubbachaa turre waan dubbachaa turre sunini gabbaatee turte. Aangoollee kennameefi ministeerri barnootaa godhame lakki ministeerri barnootaa nan gahu kaabinee mootummaa izeemaa dhaabannee izeemattu mootummaa ta'uu fedha jechuudha ammaan tana muummichi ministeera ta'uu akka barbaadu Biraanuu Naggaa bakka Abiy Ahmed akka inni barbaadu argee jira. Abiy Ahmed gaafa Iskindir Naggaa gabbahee baaladera ofiin jedhe wanni akkasiin taatu Finfinneen bulchiinsa seera qabeessa qabdi baaladera wanni jedhamu kunini wal nu ficcisiisuu deemaa jedhe dubbate. Dallansuu gosuuni ka nama kana hiisise Iskindir Naggaa hiisise kana yookaan gaafsuni ammaan tana mul'isaa moo Abiy Ahmed harkaaf miilii gaadi'amee jira callise taa'ee jechuuni akka daakiyyee gofla yookaan koola hin qabnettu taa'ee ilaalaa jennee dubbachuun dubbanna. Akka hundaafuu sodaa guddaa bulchiinsa Abiy Ahmed wanni guddaan tokko rakkoo mootummaa Abiy Ahmed guddaan tokkin keessa gara hundaaf hagga fedhinni warra kan jaalatullee hagga fedhe warra kan inni kunuunsee mataa baadhatullee Biraanuu Naggaaleen Abiy Ahmed bulchaa kiyya biyya bulchuu danda'a jedhetti naman. Oromoon sirreettu biyya bulchitii yookaan biyya bulchuu fi carraan kun ka warra ta'anii biyya bulchuu danda'an jedhu warri bulchuu hin dandeenye nutti bulchaa ka janjalattuuf qopheessaa deeman. Warri soddaa ka Abiy Ahmed ka kaabaa Biltsiginnaan Amaaraalleen akkasumitti amantu. Waraan goosiftee dinagdee isa daaraa gootee dippiloomaasii isa kuffistee garuu nutti bulchuu qaba dhiigan hataatuti yookaan ammoo waan adda addaa nutti beekaa jira warri nuuf qopheessaa jira. Kunini OPDOdhaaf dhaamsa guddaa dhaamuu qaba. Warri kun isinii hin ciisu waan gorraa isinii buusuu deemanii bora hannaaf isaa michi xiqqana itti jirtan kun harkaa isin hafa warri kan beekaa maladhaa jechuun dura dhaabbadha jennee yoo lallabne dubbannu waan akkana agarree dubbannaa jechuudha. Wanni mootummaan jechuun tiyyuu mangistii jedhamu kun maali? Tiyyuu mangistiin kun mootummaa gosa kamiiti? Tiyyuu jechuun afaan Ingiliishitiin yoo hiiknu parallel government mootummaa wal bira deemuu jechuudha. Mootummaan jiru tokko yoo dandeettii biyya bulchuu hin qabu fudhatamiinsa yookaan legitimacy hin qabu jedhee yaadee qaamii tokkini mootummaa isaan dorgomaa birattuu dhaabbata. Yoo mootummaan sun ammoo birattuu dhaabuu hin dandeenye nayyamne taate biyya lafaa deemte government in exile jechuun mootummaa baqafa dhaabbatan. Yookaan ammoo kun jechuun qaamii biyya bulchaa jiru bulchuu hin dandeenyedha. Yookaan bulchuu fi ammoo fudhatama hin qabu legitimacy hin qabu akka baaldaraas jechuun wanni jechaa ture kantiibaan Finfinnee takkala uumaa fa'aatii bulchuu fi uummata Finfinnee Oromoon bulchuu hin dandeettu ka jedhan boora dhufe. Kanaaf wanni sun dhaabe. Wanni kullee yaadu gosu ni deemti. Yaadi biraa ammoo biyya demokraasii keessatti biyya fakkeenyaaf akka Ingiliza paartiin lama jirtu paartiin biyya bulchitu Conservative Party fi Laboriidha. Conservative yoo filannoo mo'atee bulchuu Laboriin yeroo marsa biraa itti aanee mo'achuu waan danda'uu fi paarlaamaa keessatti teessoo guddaa waan qabuu fi shaakala mootummaa godhe mootummaa dhufuuf qopheessuu fi shadow government mootummaa jedhamu qaba. Mootummaan kun shadow government qaba yoo rakkoon ministeera finance qaba ministeera haajaa biyya alaa qaba ministeera adda addaa qaba yoo mootummaan conservative filannoodhaan kufe Laboriin bulchuu fi itti fufiinsa fiduu fi qophaadha maal jennaan shaakala hundaayyuu imaammata dinagdee ka hariiroo biyya alaa blueprint maalii white paper waan hunda qopheeffatanii qabanii jechuudha achiin dubatti dhufanii bulchanii jechuudha. Ka Itoophiyaa akkas akka hin jenne izeemani teessoo paarlaamaa 547 keessa teessoo jamu meeqa kudhanii wayi qaba sanqoof qaba akkasillee haala hayyamuuf miti sunus teessoo yuun arganne hin mo'anne jechuudha. Kanaaf shadow government akka hin jenne jechuun danda'amu. Amma Ameerikaa senetii keessatti yookaan koongireesii keessatti paartiin mo'atee ka demokiraatii yookaan riippaabilikii
Majority sagalee wayya baay'ee argateen dudubattu maal qaba jechuun speakerii yookaan ammoo afyaa'ii paarlaamaa fudhata. Warri minority illee jechuun yookaan sagalee xiqqaa qabanii paarlaamaa keessattuu sagalee ofii qabanii parliamentary whip jechuun achi keessatti yookaan ammoo senetii keessatti yookaan kongireesii keessattuu hoggana ofii qabanii caasa ofii qaban. Akkas akka hin jedhu paarlaamaa hin jiru. Filannoo dimokiraasiitii ka dhugaatii dorgomee bakki inni qabate hin jiru. Fedhiin izeemaa kun jechuun fedhii aangootii fi warri qabanii dorgommiin aangoo ammaan tan ifattuu bayaa bakki kun nuu malaa jechaa jiranii. Even araara dhiyoo kana godhama marii biyyaalessaa jedhamu keessattuu marii biyyaalessaa kanaa fi kanama muuduu qabu kanama filuu qabu abiyyi miti pirezidaantii biyya ta'uu qabdii jedhee Biraanuu Naggaa paartiin isaa izeeman ibsa baasu argine jirra. Waayizee wayii odoo jechaa jirru jaartii pirezidaantii jedhamu Saahila Warqi Zawudee kana ka yaada dhiyeessee fi ka akka isheen jechuun bulchaa biyya taatu yaada dhiyeessee fi jaartiin kun durumaanuu kaastee warra ilaalcha gosa Biraanuu Naggaa fa'a izeemaa qabdu warrattu ture. Ammallee si waan abiyyi calamananiif abiyyi maqumaa fi inni warri jaalataaf malee warri waan jaalatu ufittuu qaba malee warri ammoo isin jaalatu. Sanuma jechuu barbaada dorgommiin aangoo garifattuu gad dhufte biltsiginnaa fi kun inni walumaa galatti Oromoo fi dhaamsa guddaa qabdi. Jawaar Faatii manidhaa jiranii cunqurfamanii yoom bahaniin warra dubbii taate Biraanuu Naggaa Faatii namni siyaasa Itoophiyaatti waan ka dabalameef Itoophiyaa Oromoo irraa eeguuf yookaan ammoo Itoophiyaan Oromoo waan jedhamuun baddi biyya kan dandamachuuf siyaasattu seene jedhe mootummaa ta'uuf qopheessaa jira. Galatoomni dabaltoon jiran sagantaa kennaa goolabnu. Ayyaa goolabnu. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan Sona Guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Mariin har'aaf godhaa turre asumarra goolabama. Sona Guyyaa biraatiin aangoolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Oromia 11